Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaametti ajjeechaa amantoota irratti raawwatame ilaalchisee ibsi waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Makkaaniis Itoophiyaatiin kenname. Kaawunsiliin tokkummaa waldoota kiristaanaa Itoophiyaa warra jalqabaa dhaabbachuudhaaf murtaa'uun dhaga'amee jira. Gaazaa biyya lolaan barbadoofte keessatti Yesuus namoota 200 olitti abjuudhaan mul'ate. Nagaa isin gaafachuun dagannee akkam jirtu hordoftoonni miidiyaa kanaa saayitii kanaaf odeeffannoowwan murteessoo fi ijoodha jennee qabannee dhufnee isin biraan geenyaa hanga xumuraatti turtiin keessan waliin haa ta'u jecha namooti chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'aa jennee jaalala ho'aan isin gaafanna. Laayik gochuudhaan eegala jecha kallattiin gara odeeffannoo qabannee dhufneetti dabarreerra. Jalqaba irratti ibsaa ariifachiisaa waldaan warra Wangeelaa Makkaanii Yesuus Itoophiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaametti ajjeechaa amantoota irratti raawwatame ilaalchisuudhaan baastee kan isin dhageessinu ta'a. Waldaan kiristaanaa warra Wangeelaa Makkaanii Yesuus Itoophiyaa seenaa tajaajilaa waggoota 125 lakkoofsite kan qabdu waldaa biyyoolessaati. Waldaan kun baroota lakkoofsite kana keessatti dhalootatti kan ce'u tajaajila waliigalaatiin holistic ministirii misoomaa fi guddina biyyaa keessatti gumaacha guddaa gochaa turte. Akkasumallee gochaa jirti. Yeroo ammaattis dhibbaan kan lakkaa'aman piroojektota misoomaa waliigalaa kutaa biyyattii hundumaa keessatti geggeessaa kan jirtu yoo ta'u, hojiiwwan kanaaf qarshii biliyoonaan lakkaa'aman hojiirra oolchitee jirti. Amantoota ishee miliyoona 12 ta'an gitatti gurmeessitee waamicha ishee tarsiimuu bal'aadhaan bakkaan ga'uufillee dhama'aa kan jirtudha. Kana ta'ee utuu jiru garuu waldaan kun baroota darban keessa haa ta'u yeroo ammaa keessa jiru keessatti qormaata gurguddaa adda addaa keessa darbuudhaan har'a geessee jirti. Kanaafis mata dureen ibsa kanaa ragaa tokkodha. Kunis mootummaan naannoo Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda mana hamoo keessa kan jiru waldaa tokkummaa mana hamoo Makkaanii Yesuus jedhamuun beekamu keessatti sadaasa 14 bara 2016 kan keessa sa'aatii 8 irratti amantoota kadhata addaatiif mana sagadaa keessa turan namoota 17 keessaa dargaggoota 9 qaama hidhattootaa eenyummaan isaanii ifa hin taaneen humnaan oofamanii bakka tokkotti haala sukkanneessaadhaan ajjeefamuun kan ilaallatudha. Haala kana ilaalchisee miidiyaaleen biyya keessaatii fi kan addunyaa gabaasa bifa adda addaatiin kennaa kan jiran ta'uun ni beekama. Haa ta'u iyyuu malee karaa waldaa kiristaanaa keenyaatiin amma ammaatti yakka kana ilaalchisee ibsi ba'ee hin jiru ture. Kunis kan ta'ee fi karaa mootummaatiin dhimmichi hordoffii argatee haalli isaa karaa amansiisaa ta'een uummataaf ifataa jedhamee eegamuurraan kan ka'edha. Amantoonni ajjeechaan sukkanneessaa kanaan nageenyi isaanii darbee akka armaan gadiitti kan mul'atudha. Tokkoffaa Taliilaa Lammeessaa Taasisaa, lammeeffaa Toolinaa Lammeessaa Taasisaa, sadeeffaa Taamiraat Lammeessaa Taasisaa, afreeffaa Qabbannaa Bulchaa Guutamaa, shaneeffaa Geetaachoo Beekkataa Taayisaa, ja'eeffaa Hiikaa Ayyaana Yaadasaa, torbeeffaa Jireenyaa Dingataa Teessoo, saddeettaffaan Solomoon Dingataa Teessoo fi sagaleeffaan Siraajii Danuudha. Namoonni kun hundumtuu umurii dargaggummaa keessa kan turan yommuu ta'u, akkuma armaan olitti argamu dargaggoonni 5 kan maatii 2ti. Namoonni 4 immoo abbaa maatiiti. Ajjeechaa Gidaametti amantoota waldatti irratti raawwatame kun isa duraa miti. Kanan duras bakkoota adda addaatti ajjeechaan jumulaan amantoota keenya irratti raawwatamaa ture. Fakkeenyaaf waggaa darbee Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa keessatti amantoota sagadaa guyyaa dilbataa irra turan keessaa amantoonni 15 gurmuun qaama hidhattootaa mana sagadaa keessatti ajjeefamu. Akkasumas Wallagga Dhihaa aanaa Boojii keessatti amantoota sagada dilbataa irra turan keessaa dargaggoonni 3 qaama hidhattootaatiin ajjeefamuu fi kutaalee biyyattii adda addaa keessatti amantoota irratti yakka ajjeechaa kana fakkaatu raawwatamaa turuu isaa tartiibuun ni danda'ama. Ajjechaawwan sukkanneessoo kana ilaalchisee dhugaa fi haqniifaa akka ta'uuf waldaan sagalee ishee yeroo adda addaatti dhageessaa kan turte yoo ta'e illee deebiin homtuu hin argamne.
mirgi jiraachuu namoota sarbamee lubbuun isaanii tarkaanfii hidhaatiin yeroo darbu qaamni kana dalagee eenyummaa haa ta'u qoratee seeratti dhiyeessuu fi nageenya uummataa mirkaneessuu akkasumas haala uumame irratti uummataaf odeeffannoo amanamaa kennuun itti gaafatamummaa mootummaa akka ta'e seerri mootummaa biyyattii haala hin morkachiifneen ni mirkaneessa. Waldaan keenyas kanuma amantii. Kanaafis qaamoleen gita federaalaattis haa ta'u gita mootummaa naannootti seera tumanii fi seera raawwachiisan ajjecha 14 bara 2016 aanaa Gidaametti amantoota keenya irratti dalagamee dabalatee kanaan dura kan turanis yakkoota kana fakkaatan hordofuudhaan seeratti akka dhiyaatan akka godhan akkasumas haalota kan ilaalchisee uummataaf ibsi amanamaan akka kennamu waldaan kiristaanaa keenya ammas cimsitee iyyatti. Sagaleen ishees akka dhaga'amu haqnii fi mirgi dhala namaa akka seera biyyattiitti akka mirkanaa'u dabaltee gaafatti. Kanumaan wal qabatee taateewwan yakkoota bifa adda addaatiin biyyattii keessatti mul'ataa jiran harka guddeessaan nagaan dhibamuurraa kan ka'e ta'uunsaa amanamaadha. Kanaafis rakkoowwan hundeedhaan buqqa'ee biyyattiin biyya lammiiwwan ishee yaaddoo malee keessa jiraatan sodaa malees iddoodhaa gara iddootti socho'an biyya mirga dhala namaa qabatamaadhaan itti kabajamee fi biyya misoomaa dinagdee akka taatuuf mootummaan karaa danda'ame hundumaa araarrii fi nagaan akka bu'uuf kan duraanii caalaa kutannoodhaan akka dhama'u waldaan kiristaanaa akkuma kanaan duraa ammas cimsitee gaafatti. Nagaa fi araara buusuudhaan tokkummaa fi guddina biyyattii irratti tattaaffii godhamu hundumaa keessatti qooda fudhachuudhaafis qophee ta'uu ishee dabaltee mirkaneessiti. Waaqayyo maatiiwwan gaddi irra ga'e hundumaa jajjabina isaatiin haa guutuu, nagaas biyya keenyaaf haa baay'isu. Waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Makkaanis Itoophiyaa 24 bara 2016. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa nuti akka miidiyaa keenyaatti namoota lubbuun isaanii darbeef boqonnaa akkasumas maatii fi amantoota akkasumallee firoottan isaaniif jajjabina hawwina. Odeessuma waldaa Makkaana Yesuusii wal qabatuun kaawunsiliin tokkummaa waldoota kiristaanaa Itoophiyaa warra jalqabaa dhaabbachuudhaaf murtaa'uun dhagahamee jira. Akkamittii fi sababa isaa guutuu akka kanatti isin dhageessifna. Tokkummaan seena qabeessa ta'ee kan waldoota kiristaanaa Itoophiyaa warra jalqabaa dhaabbataa ikumenikaalii isa booleetti argamutti walitti qabamuudhaan akka biyyaatti kaawunsilii dhaabbachuudhaaf murtoo dabarsaniiru. Akka murtoo walgahii sanarraa hubachuun danda'ametti waldoota gurguddoo fi seena qabeeyyii ta'an 3 isaanis waldaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa, waldaa Kaatoolikii Itoophiyaa fi waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Makkaanis Itoophiyaa walitti dhufeenya hundee amantii yookaan ikumenikaalii isaanii jabeessuu fi tarkaanfii fudhachuudhaan fedha hawaasa keessaa mul'atuu fi mirga uummataa irratti hojjechuudhaaf waliin galuun isaanii ibsameera. Tokkummaa waldoota kiristaanaa warra jalqabaa kun barreessaa olaanaa qulqulluu Sinodosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan ta'an Phaaphaasii olaanaa Abuna Phaaxiroos kaardinaala waldaa Kaatoolikii Itoophiyaa Birhaane Yesuus Suraafelii fi pireezidaantii waldaa kiristaanaa warra Wangeelaa Makkaanis Itoophiyaa luba Dr. Yoonaas Yiggasuu durfameera. Gaggeessitoonni tokkummaa waldoota warra jalqabaa kun adeemsaa fi ijaarsa haaraa kanaaf murannoo qaban kan agarsiisu yaada furmaata irratti walii mallatteessaniiru. Mul'ataa fi hundee amantii yookaan ikumenikaalii durumaa kaasee tokkummaadhaan qaban deebisanii jabeessuuf akka hojjetanis lubni Dr. Yoonaas Yiggasuu ibsaniiru. Pireezidaantiin kun tokkummaa amma haareffamee ijaarame kun waggoota 10 lakkaa'aman duraa kaasee turee fi rakkoo uummataa hiikuu walgargaarsaa fi walitti dhufeenya seena qabeessa kan qabu ta'uu isaa mirkaneessaniiru. Adeemsa maree kana dura taa'ummaadhaa fi qindeessuun kan gargaaree tokkummaa waldoota addunyaa yommuu ta'u ministeerri dhimma haajaa alaa biyya Jarmanii marii kanaaf deeggarsa godhaniiru. Maree inni kun walgahii isa kanaan dura deeggarsa waldaa Norweetiin gaggeeffametti kan fufedha. Adeemsa itti aananiif haala mijeessuudhaaf akka ta'utti gartuun tokko hundaa'eera. Waldootni amma tokkummaan ijaarratan kun tokkummaa waldoota kiristaanaa addunyaa fi tokkummaa waldoota Afrikaa keessatti warra jalqabaa kaasanii miseensa ta'anii fi hirmaannaa ho'aa qaban yommuu ta'an akka biyyaatti tokkummaa ijaarrachuun isaanii sadarkaa ardii Afrikaa fi guutummaa addunyaa irratti waliin hojjechuuf dhaabbattoota isaan deeggaran argachuuf isaan gargaara. Odeeffannoon kun kan fudhatame toora odeeffannoo tokkummaa waldoota kiristaanaa addunyaa irraati.
Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Odeeffannoo xumuraa isinitti himuun dura namoonni gidduutti gara chaanalii kana dhuftanii sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'aa jecha akkasumallee mallattoo bilbilaa tuquudhaan ol kan jetturraa tuquudhaan miseensa dhaabbataa chaanalii kana ta'aa isiniin jenna. Odeeffannoo xumura irratti argannuun Gaazaa biyya lolaan barbadoofte keessatti Yesuus namoota 200 olitti abjuudhaan mul'achuun dhaga'amee jira. Dubbisi akkas ture. Torbee 3 dura tajaajiltoonni kiristaanaa Filisxiim Gaazaatti abbootii ijoolleen isaanii jalaa du'aniif tajaajila kennaa turani. Lafa nageenyi jirutti isaan geessanii nyaata isaaniif kennanii akkasumallee uffata isaanii irraa miicanii waa'ee Yesuus irratti macaafa qulqulluu isaaniif dubbisaa turaniiru. Halkan sana garuu waan duraan arganii hin beekne gara namoota 200 ol ta'anitti Yesuus Kiristoosii karaa abjuu isaanii isaanitti mul'ate. Sana booda gara tajaajiltoota sanaatti deebi'uun akkamiin macaafa qulqulluu barachuu fi Yesuus duukaa bu'uun akka danda'an isaan gaafachuun isaanii dhaga'ameetu jira. Haala kanaan Waaqayyoo waraana keessatti illee hojii isaa dinqii fi ajaa'ibsiisaa hojjechaa jiraachuun isaa dhaga'ameera. Yesuus gooftaadha. Maddi odeeffannoo keenyaa fuula Feesbuukii Maayikel Laayikoon irraati. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya saayitii kanaaf qopheessinee kanuma hanga ammaati. Odeeffannoo biroon saayitii muraasaa booda hanga walitti deebinutti namootni haarawaan sabiskiraayib gochuun mallattoo bilbilaa tuquun ol kan jetturra godhachuudhaan chaanalii kana hordofaa isiniin jecha turtii gaarii qabaadhaa. Ciao.